Kabajni ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaan gaggeeffame. Sirni hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa adoolessa 1 bara 2023 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa mana nyaataa Kakumaammeetti gaggeeffamaa ooleera. Sirni kabaja hundeeffama ABO kun bakka hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi miseensonni gumii sabaa hooggantoonni olaanoon dhaabichaa bakka bu'oonni paartilee morkattootaa qeerroo fi qarreen aartistoonni akkasumas hawaasni bal'aan Oromoo argamanitti sagantaalee adda addaatiin kabajamaa ooleera. Sagantichi haasawa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraarra jiranii fi haasawa bakka buutota paartilee morkattootaa dabalatee walleewwan adda addaa fi sagantaalee garaagaraatiin dabaalamee ooleera. Saganticha irratti bu'aa bahii qabsoo dhaabni ABO waggoota 50 kana keessa darbee fi bu'aalee fi jijjiiramoota qabsoo ABOtiin argaman akkasumas abdii fuulduree qabsoo ABO fi haala qabatamaa hooggantoonni ABO yeroo ammaa irratti argaman ilaalchisuun hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa haasawa taasisaniiru. Uummata Oromoo wajjin kana dhiibbataa jira, waa'illassaa wajjin kana qabatee dhiibbataa jira. Hanga uummata keenya irraatii lolli dhaabbatu, hanga nagaan Oromiyaa keessatti bu'u. Nagaan Oromiyaa keessatti bu'uu jechuun immoo nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uuf bu'uura ta'a jennee amanna nuti. Kanaaf hanga sanatti qabsoon keenya gara nagaatti dhiibbatuu fi sirni kuni mirga ummatootaa kabajee, mirga dimokiraasii kabajee, nagaan Oromiyaa keessa akka buutu qabsoo Oromoo wajjin fi Oromiyaa wajjin rakkina isaa nagaan fixachuu qaba jennee amanna. Kanas gadi jabeessinee uummata keenya qabannee kana mirkaneessuuf ni hojjenna. Dabalataanis bakka buutonni paartilee morkattootaa kanneen paartilee michuu qabsoo adda bilisummaa Oromoo ta'an kanneen akka paartii Madirakii irraa obbo Dastaa Dinqaa, paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa obbo Xirunee Gamtaa, paartii Gadaa Bilisummaa irraa obbo Adaanee Dirribaa, paartii Dimokiraatawaa Moochaa irraa obbo Biraanuu Alamuu, paartii Sochii Biyyaalessa Walaayittaa irraa Dr. Amaanu'eel Mooggisoo, paartii adda bilisummaa fi haqummaa Dimokiraatawaa Agawuu irraa Dr. Addisuu Mokonnon, paartii Dimokiraatawaa Affaar irraa obbo Muusaa Adam, paartii Tokkummaa Itoophiyaa irraa obbo Zarihuun Gabre Egzaabeer, paartii Hibra Itoophiyaa irraa obbo Girmaa Baqqalaa fi bakka buutonni paartilee morkattootaa kan biroon waltajjicha irratti argamuun adda bilisummaa Oromootiin baga waggaa 50ffaa hundeeffama keessanii geessan jechuudhaan daandii qabsoo dhaabichi qabatee jiru kan deeggaranii fi imalli ABO'n waggoota 50 lakkoofse kun hunda keenyaafuu fakkeenya cichoominaa nu barsiiseera jedhaniiru. Dabalataanis paartileen morkattootaa kunniin akeeka qabsoo ABO akka deeggaranii fi ABO'n dhaaba jabaa imalli qabsoo cichoominnii fi aantummaan uummataa irraa baratamudha jedhaniiru. Dabalataanis durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa saganticha irratti argamuun ergaa baga geessanii dhaaba adda bilisummaa Oromootiif akkasumas uummata Oromootiif dhaamanii jiru. Ayyaanichi haasawa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi dhaabilee siyaasaa kan biroo dabalatee sirbootaa fi sagantaalee hawwatoo garaagaraatiin kabajamaa ooleera. Baay'ee dubbachuun hin barbaadu. Jaan duubaan dhufeeti. Egaa waggaa 50 kun hunda keenyaaf waggaa 50dha. Paartileen hangafa Oromoo keessaa waggaa 50 har'aa illee biqiltuufaa qawwee sirna naftanyaannaa sanatti Harargeetti dhugaasaniin kan jalqabamedha. Egaa ABO'n isinitti mayyuuteenyaa bu'aa bahii baay'ee keessa darbee har'a ga'uunsaa hunda keenyatu gammada. Baay'ee har'a geessan jennaani irra deebi'ee baga har'a geessan jennaani har'as qabsoon Oromoo karaa laga guddaa gubbaa ga'ee jira, ititee jira, laga ceenee. Egaa fuulli baay'een dargaggoo fakkaataa, qeerroo fakkaataa qabsoon Oromoo amma laga ce'utti qabsoon kuni karaa hundaa jabaatee taa'uufan jedha baga waggaa 50 geessan.